Dhalli namaa addunyaa jijjiirama tirannaa doofummaa hiyyummaa fi boodatti hafummaan guutamte barnootaan injifatee kalaqaa fi teekinooloojii qaroomina nammaleeyyii sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessatti hawwataa dorgomsiisaa fi injifachiisaa taasisuu irra ga'uu danda'eera. Biyyoonni addunyaas barnootaaf dursa kennuun baratanii lammii barateen of ga'uun kalaqaa ajaa'ibsiisaa addunyaa kanaa fi bu'aa guddaa buusan garaagaraa kalaquun dorgommiin hawaas dinagdee cimaan akka uumamuuf ga'ee isaanii bahaniiru. Itiyoophiyaanis jijjiiramaan booda addunyaa har'aa keessatti dorgomaa taatee argamuu fi kalaqaaf teekinooloojiin hojii boonsaa garaagaraa hojjechaa jirti. እጅግ አስደማሚ ስራ ነው። የተቋም ግንባታ ራዕይና ዲሲፕሊን ቪዥንና ዲሲፕሊን ሲገናኙ ምን አይነት ነገር መፍጠር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ 5 ዓመት ገደማ ነው በተቋም መልክ ካስጀመር ነው። የዛሬ 5 ዓመት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሚሊዮን ሐሳብ ስናነሳ ተቋም ይፈጠር ሲባል በእኛም ውስጥ እንዲሁ በቀላሉ ተቀባይነት ያለው ሐሳብ ብዙዎች በቀላሉ የገዙት ጉዳይ አልነበረም። ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሰው ልጅ የሚያስብበትን መንገድ ኢማጂን የሚያደርግበትን መንገድ ፖሲቢሊቲን የሚያይበትን መንገድ እየቀረጸ መጥቷል። ብንፈልግም ባንፈልግም በዚህ ሬስ ውስጥ ራሳችንን ማስገባት ካልቻል ደረጃው የትም ቦታ ይሁን እንደ ሀገር እንደ ከዚህ ቀደሙ ትላልቅ ሪቮሉሽኖች ወደ ኋላ እንቀራለን። የግብርና ሪቮሉሽን 1 2 3 እያለ መጥቷል። እኛ እዛ ውስጥ አልነበርንም። ቴክኖሎጂካል ሪቮሉሽንስ ነበሩ፣ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነበረ። በእነዚያ ሁሉ ውስጥ ኢትዮጵያ በሬና ሰውን ማላቀቅ ሳትችል የኖረችበት ዋናው ምክንያት አዲስ እውቀት አዲስ ልምምድ አዲስ ፈጠራ ሲፈጠር ያንን ነገር ለማወቅ እና ለመከተል የነበረው ጉጉት ዝግጁነት እና እሳቤ አናሳ ስለነበረ ጥሩ ተከታይ ለመሆንም አልቻለም። ለመተካከል ሳይሆን ጥሩ ተከታይ ለመሆንም በእጅጉ የቀረን ነበር። አሁን ተቀይሯል ሁኔታው። ወጣቶች እንደ ያለውን ሐሳባቸውን ይዘው መተው ታግዘው ከኢንዱስትሪ ጋር አገናኝተን ሐሳቦቻቸው ሳይሞቱ ሳይጨነግፉ ተወልደው ወደ ቢዝነስ እንዲያድጉ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት በኤአይ መፈጠሩ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ከ200 ሰው በላይ አይታችኋል ወጣቶች ሰብስበዋል። እነዚህ ልጆች ከዚህ ከ200 ውስጥ 50 ሰው ተሳክቶለት ፕሮጀክቱ ቢወጣ ከ50 ሰው 10 ሰው የራሱ ኩባንያ ቢፈጥር ከሆነ ዓመት በኋላ ወደ ዩኒኮርን ቢያድርግ ቢሊየነርስ እንፈጥራለን ማለት ነው። መንግስት ይሁነኝ ብሎ አስቦ ትውልድ ላይ መስራት እንዳለበት የሚያመላክት የሚጨበጥ ነገር ነው። mootummaan naannoo Oromiyaas dhaloota beekumsaan dagaageen kalaqaaf teekinooloojiin rakkoo hawaas dinagdee uummataa furuu fi barnootaaf dursa kennee xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Sangaan nyaataaf harka oolu, tiraaktarri qonnaaf harka oolu gochuuf inni jalqabaa ijoollee keenya sirnaan barsiifachuudha. Ijoolleen keenya barattee maashina suphuu, maashina oofuu dandeessee jennaan kana booddee aadaan nuti beeknu sangaan qotachuun sun hafee tiraaktaraan qotannee oomishtummaa keenya guddifannee galii guddaa irraa argannee biyya bareedaa akkasii bareechuu waan dandeenyuuf dargaggoota asitti argamtan akka naannoo Oromiyaa jirtan hundaaf ergaan dabarsuu barbaadu barumsa alatti ummata keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Barumsa alatti bilisummaa guutuu ta'e argachuu hin dandeenyu. Barumsa alatti qabeenya uumamaan arganne itti gargaaramnee jiruuf jireenya biyya keenya uummata keenya naannoo keenya kan keenyaas jijjiiruu ni rakkanna. Kun akka jijjiiramuuf ijoolleen keenya xiyyeeffannaa addaan barachuutu isinirraa eegama.
shakkii tokko hin qabnu haala amma deemaa jiru kanaan jabaannee yoo deemne dhaloota barnootaaf teknooloojiidhaan dorgomaa ta'e addunyaa irratti in ijaara Oromiyaa keessatti. Gaaffiin tokko hin jiru. Dhaloota nu caalu dachaa 3-4 nu caalu hin dhugoomsine. Dhaloota ammaa jiru ol dachaa 3-4 tarkaanfatu in ijaara. Shakkiin tokko hin jiru. Isaaf bu'uura cimaa kaa'amaa jira. Bu'uura cimaatu kaa'amaa jira. Kalaqni guddina biyya tokkootiif baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan biyya jidduu jiru tokko biyyi tokko guddaa ta'ee biyyi tokko kabajamaa ta'ee biyyi tokko boodatti kan hafeef biyyoonni xiyyeeffannaa barnootaaf saayinsii fi teeknooloojii fi kalaqaaf kennaniidha. Yoo carraa argadhee nama na deeggaru argadhee wantoota hedduu kana caalaa hojjedhee uummata kootiif wantoota hedduu gochuu nan danda'a jechuudha. Naannichatti hojii hojjetameen dargaggoonni dhaabbilee barnootaa garaagaraa keessatti kalaqa adda addaa uumuun rakkoo hawaasa dinagdee akka furamuu fi gahee isaanii bahaa jiru. Makiinota hundumaa keessaayyuu isheen adda kan taatee fi jaalatamtuu biyyoota alaa irratti illee jaalatamtuu fi adda kan taatedha. Sababiin isaa barriin isaallee akkana gara gubbaatti banamaa keessaanis ol baatee bashannanuu dandeetta. Yeroo akkana cidhaaf adeemtu yeroo magaalaa rakatamaa adda addaas deemtee iddoo proogiraama garaagaraa irratti illee keessaan ol baatee bashannantee namoota gubbaatti baatee daawwachuu dandeetta. Isa kaawwanii keessa teettee keessuma sirraa daawwatta malee gubbaatti baatee qilleensa fudhattee maal jechuu kana kuwwani qabu ture. Kanaafi isa filadheeti isa hojjedhe jechuudha. Lamborghini. Durumaayyuu kaasee yeroo barannu ijoollummaa keenyarraa kaasnee ijoolleedhaan wal jala qabnee maal ta'uu barbaadda yeroo akkas jennu andammoo kaampaanii konkolaataa guddaan banee makiinota konkolaatota adda addaa baqaatti mul'isee fakkiidhaan diskaaseetiin akkasuma maashinotas gargaaraas illee qaba. Maashinoota jaaladhus qeedee konkolaataas akkasi kaasee ijoollitti agarsiisa mana barumsaa irratti illee akkasi hojjechaa finna ture akkasitti yeroo san jechuudha. Konkolaataa kana gaafa kalaqee akkanatti hojjedhee baasuu hundasaa kophama koo hojjedhesi asaaba kanallee yaada kanallee kophama koo fidee akkasitti yoonni jedhee jechuudha. Gargaarsa ogeessa tokko malee garuu kolleejjii meeshaa tokko kan hin qabne kan qabu irratti na dabalee naa kennee jira. Akkasitti hojjedhee akkana gahee jechuudha. Kiiloomeetira 16 hanga 20 liitira 2 deema konkolaataan koowwan. Kana dammoo siisteema kan qara jirurraa siisteema mataa kootii fayyadamuudhaan kiiloomeetira 60 liitira 2 akka deemu taasisee jira jechuudha. Kaayyoof karoora kiyya guddaanaan ittiin wanta konkolaataa baay'ee hanga kaampaaniittis banadhee ittiin kalaquu barbaadu konkolaataa elektirikaa boba'aan biyya keenya keessatti xiqqoo haalli boba'aa kun harkisaa waan ta'eef konkolaataa elektirikii fi soolaariidhaan socho'u isa kana baay'isee kalaquu barbaada jechuudha. Baay'inaan biyya keenya keessa baay'isee kalaquu barbaada. Tiraktara sadiqa mini tiraktar
humna ibsaatiin chaarjii ta'ee kan hojjetu. Tokkoffaa boba'aan fayyadamu salphaadha. Humna qotiyyoo lama fakkeenyaaf qotiyyoon lama bakka tokkotti xamadametti miti kan inni qotaa oolu. Kan akkasii lama kan bakka bu'uu danda'u humna chaarjii ta'een isa baay'ee salphaa kan bakka bu'uu danda'u tiraaktara isa xiqqaadha jechaadha. Tiraaktarri kun maalidhaan hojjeta? Baatiriidhaan kan inni hojjetu. Baatiriin kun akkamitti tajaajila? Al tokko sa'aatii 4 chaarjii ta'a. Al tokko ganama qotee bulaan tokko naannoo qonna magaalatti kan qotuu barbaadu. Ganama sa'aatii 4 chaarjii yoo godhe halkan ka'ee yoo chaarjii godhe ganama qonna isaa naannoo sa'aatii 2 otoo ba'ee aga sa'aa laaqana aga sa'aa misaatti ittiin qotuu danda'a jechuudha. Wantoota gataman yookaan immoo wantoota used ta'anii darbaman giriisii zayitii dhangala'aa jenereetara fa'aa keessaa konkolaataa fa'aa keessaa warra ba'an sana deebisnee finnee kanatti nannaa jechuudha. Gaafa kanatti nan fiilterii qabdii asiin fiilter gaafa taatu asirra istoofii kaawwannaa jechuudha. Kanaafuu asiin kara istoofii kanaa jechuudha. Boba'aa nuu kennuu danda'a jechuudha. Wanti nu asirra kaa'annu kun asitti nu bilchaata jechuudha. Karaa eessaa asiin calalee dabarsaa hojii kana keessa dhuftee asitti distinuun irra kaa'annu sana ho'isti asitti qabsiisne jechuudha. Kanaaf fiiwul barnii jedhamtee isheen kun dhangala'aa fiiwulii yookaan immoo gubatee zayitii konkolaataa jenereetara keessaa bahu sana kanaan riiyuus goonee itti fayyadamna jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aga badhaadhinaa dhimma dirree teekinooloojii irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shobbaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti nagaan nuuf tura.